Hello, akkam jirtu Tasfaayeen jedhama fayyummaa nagaadha. Kun Eksellii Afaan Oromoon barnoota Afaan Oromootiin kennamaa jiru viidiyoo 14ffaadha. Kanan dura Afaan Oromootiin Eksellii akkamittiin akka irratti hojjechuu dandeenyu waliin barachaa turre har'aa kutaa tokkoffaa viidiyoo 14ffaarra jirra. Akkuma argitan asitti daataa qabna akka dheengadda argine daataa chaartii adda addaatiin mul'isuudhaaf yookiin dhiyeessuudhaaf akkamittiin akka chaartiitti gargaaramnu ilaalaa turre. Chaartii kanaan dura ilaalle amma tokko ilaallerraa har'a ammoo amma tokko ilaalla. Yoo chaartii keenya akkamittiin akka kan filannu kan nu murteessu daataa nu ofirraa qabnudha. Daataa keenya ilaallee daataa keenya barree booddee sana booddeedha kan gosa chaartii kamitti gargaaramuu qabna kan jennu. Dheengadda yeroo darbee jechuu kooti viidiyoo isa darbe irratti naannoo lakkoofsa uummata naannolee jiran fi yookaan immoo naannoleen babal'ina kiiloomeetirii naannoleen Itoophiyaa keessa jiran agarsiisnee turre. Sanarratti baar chaartiidhaa fi paay chaartii keessaatii tokko kan barbaannetti gargaaramuu akka dandeenyu turre. Keessumaayyuu baar chaartii lakkoofsa uummata agarsiisuudhaaf immoo paay chaartii immoo lakkoofsa dhiifama bal'ina lafaa naannolee agarsiisuudhaaf itti gargaaramne turre. Har'a immoo daataa adda ta'e qabna. Akkuma argitan lakkoofsa barattootaati. Kun tilmaamaadha. Ammas lakkoofsuma ani kennedha. Lakkoofsa dhugaadhaa wajjin waan wal qabate miti. Lakkoofsa bara 10tti kan as jiru garuu kana tilmaamas miti jechuun akka daataa sirrii ta'etti fudhatinaa bara kana isa darberraa gochuu hin dandeenya turre. 1918 amma 20 gochuu hin dandeenya turre. Atiin tayyuu gochuu naa wayyanatti fakkaata. Akkasii fi addaan taanetti 2010 irraa yoon kaase gaarii ta'uu danda'a. 11 12 sana booddee yoon harkise wanta gochuu nan danda'a. Akkas wayyaa amma waggaa darbeetti waggaa kurnan darbaniif lakkoofsa barattootaa kan naannoo 5 tokkotti kan jiru kan hundumaa miti. Wanti jiru barataan lakkoofsa naannaa Oromiyaa keessa jiru bara baraan waggaan jechuudha kan jirudha. Dhiifama. Kun lakkoofsa tilmaamaan naannoo sana keessa kana keessa jirudha. Akka ilaallu naannoon tokko waggaadhaan kan inni qabu. Naannoon kan biraas waggaadhuma sanaan ammas daataa qaba. Waggaa san biraa kan waan akkanaa kan akkamittiin giraafii yookiin chaartii kamtu kanaaf nu mijata kan agarsiisuudhaaf wanti nuti yaaduu qabnu waa'ee daataa kanaati. Daataan kun waggaadhaa waggaatti guddachaa kan deemudha yookiin xinnaachaa fi guddachaa kan deemudha kan waggaa adda addaati. Lammataa warri mata dureerra jiranii al tokko duwwaa ituu hin taane waggaa tokko duwwaa ituu hin taane waggaa 2-3 ol qabu. Ituu waggaa tokko akkas faa ta'ee akkuma dheengaddaa baar chaartii yookiin paay chaartiitti gargaaramuu dandeenya. Amma garuu jara sanatti gargaaramuu dandeenya. Yoo gargaaramne illee hiikni isaa nuuf yookaan namoota nutti mul'isu barbaannuuf illee galuu dhiisuu danda'a. Ituu 2-3 ta'eeti baay'ee salphaa ture. Fakkeenyaaf ituu kun saala dhiiraa saala durbaa ta'ee itti gargaaramuu dandeenya. Jara sanatti 2-3 illee yoo ta'e itti gargaaramuu dandeenya. Wanti nu rakkisu hin jiru. Amma kun garuu dheeraadhaa gara tarree 10ti. Jarra kana akkamittiin agarsiisnadha. Kanatti kan agarsiisnu yoo yaadni isinii dhufeera ta'e kan kanatti agarsiisnu
line graph kan jedhamu duwwaadhaan agarsiisuu dandeenya. Line graph yoo kanatti agarsiisne waan akka fakkaachuu danda'u. Yoo kanatti agarsiisne waan akkanaa ta'a. Yagguu akkas ta'u eeyyee kophaatti baasee kaa'ee jira. Garuu waggaan kamidhaa, lakkoofsa kam agarsiisaa, naannoon kamidhaa baay'ee nama rakkisa. Baay'ee rakkisaa ta'uu danda'a. Kun eenyufiyyuu galuudhaaf baay'ee rakkisaadha. Kanaaf kana fudhachuu hin dandeenyu jechuudha. Kana akka daataatti fudhachuu hin dandeenyu. Akka daataatti akka itti gargaaramuu nu rakkisa jechuudha. So kanaaf maal goona wanta inni isin gorsu tokko hunduma isaa tokko tokkoon yoo ilaaltanii kan ta'u ilaaltanii fudhachuu dandeessu. Garuu amma yoo kanatti fudhanne inni halluun addaan nu baaseera. Garuu halluun yoo addaan haa ba'u malee kan bara kamii akka ta'e hin beeku. Lakkoofsa nuu kaa'eera. Lakkoofsa tilmaamuu dandeenya. Fakkeenyaaf inni kun dhiifama. Fakkeenyaaf fudhannu kana 50,000. 50,000 kun Oromiyaadhaa asiiti. Kan waggaa barreen gaddaa. Garuu akka kan waggaa barreen gaddaa ta'e arguu hin dandeenyu. Nuuf galuun nuuf hin danda'amu. Baay'ee rakkisaa ta'a jechuudha. Kanaaf wanti nu gochuu qabnu kan sirrii ta'e fudhachuutu nurra jira jechuudha. Kanaaf mee kanatti gargaaramnu. Ittiin akka gargaaruu dandeenya. Iddoon kun duwwaa ta'uu qaba. Silma isaa yagguu hojjennu naannoo kanaa ifama naannoo kanaa fi kanaan adda confuse godhee soo kana asii baasnee eggii kana fillee booddee daataa keenya sirriitti agarsiisuu dandeenya. Kunooti daataan keenya akkasidha. So amma mallattoonis halluu jechuu kooti yeroo kamis akka ta'e akka sirriitti agarsiisuu dandeenya. Daataan keenya sirriitti kaa'amee jira. Kuni lakkoofsadha. Kuni halluu agarsiisaa indeksisaati. Kanaan dura akka argaa turre iddoo indeksiin keenya kaa'amu ilaaluu dandeenya. Kana yoo fudhanne gaariidha. Kana fudhanne booddee amma sirriitti daataa keenya akka gaariitti agarsiisuu dandeenya jechuudha. Lakkoofsi kun fakkeenyaaf 50,000 asii kanadha. Kan immoo kan Oromiyaadha. Akkuma kanaan dura jenne kana halluu isaa akkuma kanaan dura jijjiiruu dandeenya. Kana isa dura irratti argina walitti agarsiiseera. Halluu isaa akkamitti akka jijjiirru keessumaa halluu wal fakkaatu yoo jiraate halluu addaa kenninee adda baasuu dandeenya jechuudha. Amma kanatti gaariitti daataa keenya dubbisuu dandeenya. Caalaattis bareechuu dandeenya yoo akkuma nuti ilaallu garuu hunduma isaa tokko tokkoon yoo irra deemnee ilaalle akkana yoo ta'e fa'aa tokko kanatti barbaaduu danda'u garuu itti makamuudha baate gaariidha. Yoo illee akkanallee ta'e baay'ee gara caalaatti ta'a. Keessumaa immoo asii gadii fi sarara asii gadii kan qabaatu kan akka kanaafaa yoo qabaate baay'ee gaarii ta'uu danda'a. Akkas yoo ta'e gaarii ta'uu danda'a. Yookaan immoo as keessaatti akkuma sila filannee kaa'uu dandeenya. Akkas tokko duwwaa garuu akkumatti akka barbaachisaa ta'een gara caalaatti kan baruun barbaachisu lakkoofsa dalgaa sanadha. Kanallee nu barbaachisu kanallee confuse gochuudhaan lakkoofsa dalgaa sarara dalgaa dhiifama. Sarara dalgaa yoo agarsiisne sun gara caalaa gahaadha. Sarara dalgaa sun agarsiisa akka lakkaa kanatti bifa isaa akka barbaannetti jijjiiruu dandeenya. Kanaan dura argineerra sana kan biraa
eessa dabalata information dabalata kaa'uu dandeenya. Information dabalata itti daddaballee kaa'uu dandeenya. Jarri kun maalidha? Jarri taayitilii kun maalidha? Kun akkuma beeknu baradha. Barri amma qaba deebina bara. Kun immoo lakkoofsa barattootaati. Lakkoofsa barattootaa akka barbaannetti qindeessuu dandeenya jechuudha yoo barbaanne. Dhiifama akkanatti sun taane akka kanatti. Okay. Kan yoo barbaanne hambisuu hin dandeenya, kaa'uu hin dandeenya. Garuu barbaachisaadha gatii naannaa agarsiisuuf. Kana booddee dhiifama. Taatilee mul'achuu ture jiraata. Taatilee as immoo bara. Okay. Akka barbaannetti edit gochuu dandeenya, sirreessuu dandeenya. Kana irraanfachuu hin qabdanii. Wanti hundillee akka salphaatti iddoo tokko muuf gochuu danda'a. Iddoo gararraa kanatti mata duree mata dureen kun lakkoofsa barattootaa naannoo fi baraan. Ifama kan hunduma isaa bifa maal jijjiiruu dandeenya. Kana dura isinitti agarsiisa. Akkana taanaan daataan keenya akka sirriitti dubbifamuu danda'a jechuudha. Akka sirriitti namni nuti arginu sun akka sirriitti dubbisuu danda'a. Kanattiin fakkeenyaaf kun Oromiyaan bara 2018tti 40 ture. 2018 40 ture jechuudha. Kanattiin agarsiisuu dandeenya. Yoo wanti gaariin tokko yoo daataa keenya jijjiirre kunis wajjin jijjiirama automaatikaalii irra deebitee jechuun sirra jiraata. Fakkeenyaaf kana kun 40dha gaafa 2015 yoo kana haa jennu 50tti deebisnee kana lalaasiiti. Kun automaatikaalii of sirreessa jechuudha. Automaatikaalii ofiin of sirreessa. Gadis ol isa buusnu akkuma nuyi keenyutti jechuudha. So kanadha. Kun keessumaa akka dura isinitti hime yoo lakkoofsa fakkeenyaaf bara baraan kan jiru yookaan immoo mi'a gurgurtaa yeroodhaan kan kaa'ame yoo jiraate kan yeroodhaa wajjin wal faana deemu waan akkana yookaan immoo waan gartuu adda addaatii wajjiniin dirra daddabalame daataan gosti tokko irra daddabamata dureen isaa tokko ta'e daddabalame yeroo baay'ee yogguu qabaannu waan akkanaatti gargaaramna jechuudha. Egaa kanadha deebi'aa shaakalaa viidiyoo isa dhufutti akkamitti giraafik gosa lama fakkeenyaa fi baar chaartiidhaa fi laayin chaartii fa'aa akkamitti wal faanatti gargaaramna ilaalla. Galatoomaa guyyaa gaarii qabaadhaa nagaatti.